Barreessaa olaanaa liigii biyyoota Arabaa Itiyoophiyaan waliigaltee malee hidha laga Abbayyaa marsaa sadaffaaf guutuuf deemti jechuudhaan hawaasa idil addunyaa qeequun isaanii dhagaameeti jira. Guutuu gabaasa kana ammoo kan isin biraan ga'u Abboomaa Qaasooti. Itoophiyaan guutiinsa hidha guddichaa Abbayyaa marsaa sadaffaa adeemaa jirti jechuudhaan barreessaan olaanaan liigii Arabaadhaa Ahmed Abil Gaat dubbatanii jiru. Barreessaan olaanaan liigii Arabaa kun Itoophiyaan bara roobaa dhufu kanatti kuusaa bishaan guddichaa Abbayyaa waliigaltee malee guutamuuf jedhuun hawaasa addunyaas qeeqanii jiru. Ahmed Abil Gaat akka jedhutti hawaasni addunyaadhaa mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti eegalee Masrii fi Suudaan koffiseeram dhaga'uus hin jiru jedheetti jira. Pireezidaantiin Masriidhaa Abdul Fattaah Al-Siisiin Itoophiyaan kuufama hidha haaromsaa yeroo sadaffaadhaaf guutuudhaaf jirti. Kun ammoo qooda bishaan Masriin balleessuu akka hin taane akeekkachiisaniiru jechuudhaan maddi oduu warra Masriidhaa balbaloomsuu irratti argama. Biyyi isaanii waldhabdee hidha haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa irratti ka'uun karaa dippiloomaasii fi obsaatiin akka hordofaa jirtu kan kaasan pireezidaantichi. Kunis Kaayiroon yeroo ammaatti piroojektota hedduu hojiirra oolchuun qooda isee bishaan Naayil irraati fayyadamuu taasisaa jiraachuu pireezidaantiin Masriidhaa Abdul Fattaah Al-Siisii itti dabaluudhaan garee ogeessota miidiyaa eebba piroojeektii misoomaa irratti argamuudhaan dubbatanii jiru. Itoophiyaan seera hidha dantaa biyyoota dhimmi ilaallatu hundumaa eeguun guutuudhaaf socho'uu irratti waliigaltee seeraa dirqamatee akka mallatteessuuf gaaffii dhiyeessine tuffachuu irratti jirti kan jedhu barruun Asheek Alwiisti kun ammoo Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaraa jirtuuf marsaa jalqabaa fi marsaa lammaffaa irratti bishaan guutuu eegaltus Masrii fi Suudaan irraati mormiin mudachaas tureetii jira. Masrii fi Suudaan osoo waliigalteen gaamin Itoophiyaan gonkumaa bishaan guutuu hin qabdu ejjannoo jedhu qabaachaa kan turan yoo ta'u biyyoonni lamaan kun hanga bishaan arganu nu jalaa hir'ata jechuudhaan irra deddeebiidhaan mormii dhiyeessaa kan turan yoo ta'u Itoophiyaan garuu bishaan hidhichaa lammiilee ishee miiliyoona 65 fi humna elektiriikii dhiyeessuuf akka ishee fayyadu himuudhaan yaaddoon biyyoonni kunneen kaasan sirrii akka hin taanee fi waliigalchicha immoo karaa gamtaa Afrikaa dabalatee karaa dhimmoota biyyoota Afrikaatiin akka furamu yeroo garagaraatti waamicha dhiyeessaa turuun isas kan yaadatamudha. Dabalataanis ji'oota gannaa kana keessatti bishaan guutuu taanaan ammoo kisaaraa guddaa ishee akka mudatu Itoophiyaan irra deddeebitee kan ibsituu fi osoma mariin jaarsummaadhaan taa'amaa jiru bishaan guutichi itti fufee marsaa lammataas raawwateetti jira. Ammatti garuu guutichi marsaa sadaffaadhaan ji'oota dhufan keessatti raawwachuu danda'a jedhamee eegamaatii jiru. Akkam ta'uutti danda'am yeroon kan deebisu ta'a.